Ashamaar kafuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaal ayyaantoo sallaa jirjiratti argamtan nagaan koo bakka jirtattis naa qaqqabu bakka jiraattanii bakka eeggamtanii yoo na eegdanii egaa ka ijoollee baay'een keessanillee dhuftanii too maal taate warraan jettan jirtanii warra hin danda'e keessan deebiseera warra hin dandeenye immoo hunduma keessaniifuu hordoftoota kootiif guyyaa muraasan booda viidiyoo qabadhee isinii dhufeera. Viidiyoo sana laayik sheer gochuun dagatinaa. Egaa nagaadhaan lama ta'ee jira galata waaqayyoo warroonni komentii jalatti naa kadhachaa turtan keessan naa kadhachaa turtan gurri keenya waan gaarii haa dhaga'u jechaa turtan galata waaqayyoo nagaadhaan hiikkadhee daa'ima koo daa'ima nagaa hammadhee jira galata waaqayyoo warri naa kadhattan akka amantaa keessanitti hundi keessanuu galatoomaa eebbifamaa kan immoo ijoollee baay'een nagaadhaan galleenullee akkanatti daa'ima arguu barbaadna jettanis jirtu rabbiin isiniin haa ga'u. Ijoolleen immoo keessan dhuftanii maa viidiyoon hojjennee naan jettanis jirtu. Haalli yeroo sanii baay'ee ulfaataa ture akka namoota yeroo mana yaalatii ba'u mana yaalaa keessatti yeroo dhukkubsadhu kaan viidiyoo miti nuti bakka bilbilli jiruyyuu laaluu hin dandeenye yeroo sanitti jechuudha. Yeroo sanitti fi daqiiqaa sanitti xiqqoo haalli ulfaataa fi yeroo ulfaataa ture garuu galata waaqayyoo. Hundumaan boodatti cinqiidhaan boodatti wanni nama gammachiisu daa'ima nagaa daa'ima fayyaa qabeessa fi ani immoo haati daa'ima nagaa ta'uudha jechuudha kan hundaayyuu egaa amma guyyaa gara guyyaa 15ttidha ani guyyaa 15ttidha viidiyoo kana isin hojjechuu danda'e xiqqoo ishii baay'ee rakkisaa ture kanaadha isin jechuu jaaladha garuu hundumaa ol galata waaqayyo rabbiin galata haa fudhatu galata isaatidha. Nama guyyaa kana na godhee nama sa'aatii kana na godheetu akkan dubbadhu akkan haasa'u akkan karaa foddaa bilbilaatiin dhufee yookaan immoo iyyuu karaa istiidiyootti dhufee isin dubbisu na taasisee anaa miti rabbiidha. Inni aqobaa fudhatuun isiniin jedha hedduu tokko isinillee galatooma daa'ima immoo guyyaa tokko qabaddeen isinii dhufaa haa jajjabaattu yeroon galullee baay'ee rakkisaa ture viidiyoo waraabne nuti. Inumaayyuu erga gaafa na dhukkubee eegalee nuti waa'ee viidiyoo waraabnee hordoftoota keenya biraan geenya jechuu miti aanumtuu nagaadhaan lama ta'a kan jedhudha sammuu keessatti anas haa ta'u maatiin afaan jiraatus haa ta'u wanti itti gaafii ta'e baay'ee ni jira waan ta'eef jechuudha. Isuma hundumarraa darbee harki waaqaa guddaadha waan ta'eef guyyaa kana eegee jira. Isiniin jechuun jaaladhaa amma achitti yeroo hafee sa'aatii hafee haala hundumaa isin biraan ga'uun yaada haga danda'amini wanti darbeetu jira akkaataan qophii mana keessaa akkaataan itti nyaatame akkaataan namni itti nu simate kana hundaa darbee jira jechuudha. Yeroo sanitti of dhaggeeffachuudha malee baay'ee rakkisaa waan tureef karaa kaameeraa deemuun baay'ee rakkisaadha jechuun yookaan namoonni baay'een nama hubachuu dandeessanii xiqqoo na dhukkube walumaa galatti egaa daa'imti akka qallaanitti miti kan fudhatamu yookaan kan hammatamu yookaan haadha daa'imaa ta'uun baay'ee hin beektu namoonni baay'een kanarraa kan ka'e kan nama kaanii cimuu danda'a kun kan kaanii salphachuu danda'a isa keessaa nama tokkodha jechuudha. Kana walumaa galatti isiniin jechuun jaaladhaa ijoollee baay'een immoo keessanillee maal deesse jettanii waan ta'eef isinittis gaafii akkan uumne intala durbaa kan da'ee isiniin jedha walitti amadadhee warri hormaata jedhama durba lama godhadhe galata waaqayyo kunis duuba hin dhufaa umaa rakkoon hin jiru kan kana darbame borus kan biraa hin darbamu waan ta'eef iyyuu isiniin jechuun jaaladhaa. Kanaadha maqaa immoo moggaasaa hundi keessanuu moggaasa maqaatti komentii jalatti waan jettan isintuyyuu beekaa maal jennee moggaasna akkan jenne saala isinitti meetoo jira durbaadha. Kanaafuyyuu maqaa durba madaaluu akka naannoo keessaniititti isinis moggaasa maqaa moggaasaa nu teechisaa nus immoo kan moggaafne yerootti aanutti daa'ima keenya qabannee hin dhufnaa walumaan ilaallaa isiniin jechuun jaaladha. Egaa akka kana haasaa guddaan qabu wannan isiniin jedhu homaan qabu gammachuu koon isin faana qooddachuu dhufee egaa maatii koo hunda gurmeessetii miti kanan dhufee haannan mana barumsaatidha. Akkasuma immoo malkaamuun karaa hojiitidha. Kana kophaa kiyya kanatti isinii dhufee gaafa tokko immoo sagantaa keenya qopheeffannee maatii guutuu wajjiniin immoo hin dhufnaa isiniin jedha. Amma achitti yeroo nu hafee fi barri nu hafee bara gammachuu nu ta'a jenneetidha kan yaannu. Isinis akkasuma waaqayyoo nuuf galateeffadhaa isiniin jennaa. Yeroo kamiyyuu amma achi yeroo galataatidha jedhee tan yaada jechuudha. Yeroo fuuldura koo jiru hundisaatu iyyuu
Kanaafuu wantoota baay'ee ganaa wajjin hojjennaa wantoonni hojii koo idileen akkumatti fufetti jira addaan hin kutamne egaa ka viidiyoon dhugaadhaa isin bira hin geenye xiqqoo haalli viidiyoo waraabatillee ka akkuma tanaan dura isiniin jedhee xiqqoo kaameeraadhaaf haarawaadhaa hojii biraatti hojjeta malee isiniin jedhee tura malee meeshaa akkuma galchaa jirruttidha. Yaada biraa keessa akka hin galle warroonni meeshaa biraa qabdan ta'ee warroonni qabdii kennatanii jirtan ta'ee warroonni hojjetamee taa'ullee ta'ee warroonni ganaa dhuftanillee ta'ee gaafii akkasitti hin uumne hojiin keenya akkumatti fufetti jira isiniin jechuu jaaladha. Hedduun isin jaaladha hedduun isin kabajaa. Ganaa wantoonni irratti dhufee too guyyaa guyyaadhaan hojjedhu danuun ni jira. Akkasuma immoo gaafii qabdanis yoo ta'e amma achitti firiidhaa itti fufuu dandeessu galata waaqayyoo waan hundarraa'u bilisa ta'ee jira waan ta'eef iyyuu isiniin jedha lakkoofsa bilbila kiyyaatiin koottaa na dubbisaa hundi keessanuyyuu warri na barbaadan isiniin jedha nagaa naataa hedduun isin jaaladhaa hedduun isin kabajaa baay'ee.